أنا دوران أنا عايزين الجبل. وما نتين قفنا دي فما سيقوني وما بوين تجيفت أبشر ربلتي دي ينبو إني أبشر فتو يورو عرفات كتب أبشر مدينة سمبر باجسو سمبر باجسون إتين بوين شكلن مكا خيتينيس دلغتن فولو اللي إتين الكتن ركون كبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا كسني فاميلي هندي كيسنو عشان معركفوني فيديو هنا أكو مرقتني جرتني هندي كيسنو جولا واتك خاصو بروادي واي كان ردي جولين كستي باجر تون غودن جولي حررجيتي أكسي أني اللي حررجوم سنيغالي جرا توقف فردي مالتي جورواتي عرفات ركونا تقبدو أنا سيما لأجفدو سرت لأجفدو أنا سنتي بلسي درانو وجتين أوكي gaafa warreetan amma abshir dhiifama sii goone harakaatee gootan kuni gaafa ishiin biyya Somaaliyaa keessa jirtu san gaafa fatii waan kanatti eegalu san miidiyaarratti akka namni dhaguutti dhaggeeffataa sanitti hima gaafa saniin nuti intalli teenya ofirra jirra nuutu jettu godha nuutu akkas godhata maan jeenaani isin warri fooloodhaan ittiin feemasuudhaaf barbaadu warabbal kaabesin. Arafaattuun garuu yoo ishiin boodee namaa gadi hin taane sareen ittiin qalamne annamummaa hin qabu. Maaliif tokkoffaa jechuun beektanii nuti warri harargeedha wal beeyna maalummaa keenya wal beeyna. Kaayinsa namaa caalaa kofiiti namaarra jaalattanis hin beeyna nuti. Kanaafuu dhaggeeffadhaa isinitti hima. Hojii mana madaamii yoo galtes garuu hojii mana madaamii yoo ishiin haqa isin hin siifne annamummaa hin qabu. Maaliif tokkoffaa daa'ima sii gadiitiif ergamta. Hojiin isaanii akkatti horsirra teessee meeshaa gurguruun hin jiraatu. Ani akka kiyyatoo osoo nama makka kiyyaa madaamii biyya kiyyaa argadhe hangam na gammachiisu gubaa kana nama ijoollee mana madaamii keessa jiru arga jechuudha. Jireenya tokko ka'uudhaaf kanaan haasinni si moggaa kee jira. Gurra jechaa fi gocha ilma namaa gurra jalaa cufattee dalagaan ta'e hojii tan ta'e qofarratti xiyyeeffannaa gochuu qabdati. Waa'ee namaa jecha namaa gurri kan keessi dhagahu hin qabu bakka. Xiyyeeffannaan kan kee dalagaa ta'uu qofa jechuudha. Kanaafuu ati ammas deebitee nama kalee bakka sanii rakkina san keessaa si baase. Waa'ee gandummaa maalirra kaayyattee dhimma isaaniiti. Namummaa jechuun nama gocha namaa dhageenye jechuun akka maayikii yeroo fakkeenya isiniif haa taatu. Baddaal harargee warri itti tuulaa ture. Warras keessa jiru kun guutuun kan maayikiin arrabsiin hin jiru. Garuu takkaa jecha namaatiif gurra qabdee hin beektu. Isinii galeera. Kanaafuu bakka takka ga'uudhaaf jecha namaa yoo irra kaayyachuu baatte malee gurra jala qabatte akkamitti bakka yaadde ga'uu dandeessa biifti. Atuuna ajaa'ibdu wallaahi laazim. Garuu warreettan akkanatti ani miyyootan hallayyate oofutti hirtan kuni rabbi jazaa isinii haa kafalu. Gaafa ishiin ammoo rakkinni irra gahee wallaahi an fiidootan gaafa sanillee hojjetu hin dhiisu gaafa sani wallaala dhageessanii wallaahi tokkoon keessanii hin gabbaasin fiidoo isin irratti hojjeta gaafa sanis dhugaa dubbachuudhaa fi jireenya namaa keessaa baa jireenya keessa hin jiraaddaa. Ishiin sadarkaa kana keessa maaf ittiin haftanii bakka dalagaatii baasuu barbaaddan maa mana madaamii galchuu barbaaddan jireenyi mana madaamii warra keessa jiru qofaatu beeka. Wallahi laazim rakkoo qabdanii barisin dhugaa dubbachuudhaa fi fiidoo kana koppiiliin sheer godhaa jara kana biraan ga'a. Warreettan jireenya namaa keessa jiraatu kana. Ishiillee sammuu hin qabdu wallahi nama jazbaa'an ishiinuu na arsite dhugaa dubbachuudhaa. Namni sammuu qabu itti yaada rakkina isa dura dhufu kana bal'isee achi yaaduu qabaa bara. Namni waan dura akkamitti arguu hin dandeenye waan kalee keessa dabarte namni hin yaadne waan fuulduratti illee itti imaluu hin danda'u. Dhugaan isin hin jaa wallahi nama arsan dhugaa dubbachuudha. Jiru hunda fidees gaadha. Meeqa si bira dhashii? Jalaabii ballee ni qaba. Jalaabii balii qaba abaayaa ni qaba. Meeqa si haa gurguruu barbaada? Maqaa kiyya. Firee meeqa si haa gurguruu barbaada?
Bahrain bakka biraa jira waan ta'eef inshallah keessan isii olii haasa'ee akkamii haala kamiin akka naaf ibsu inshallah keessaa wal dubbisna. Hayyee warra Dubaay ol baasi qamme ana galcha maaloo arsitti tana na galcha. Dafi na galcha maaloo ta'ettan bootaa lama duwwaa godhi galcha. Dafi siisa shirin kana bu'ee sirra kompiiliinkii tiroopsaa isi warra sirra jiru hunda isaa fooloo godhaa qaqqaba. Eda'uu irraa balleessa namni kumaaf dhibba labaa kun eda'uu irraa balleessa warra as keessa jiru hunda isaa fooloo godhaa. Yallee ol baasi nama anatu bita jedhu. Maqaa kiyyaan nama ani bita dafi ol naa baasi. Bakka lama duwwaa godha. Shabakaa kiyya kanatu qashtii okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qashtii. Hello. Jirtu? Jirra galata rabbii akkamii? Fayya alhamdulillah akkamati. Wallahi bareeda waan gaarii jammartanii beektanii namni kenna ashandaa isii haadha hojiirraa faalleessurra ashandaa namaa gochuurra hojiirratti nama jijjiiruu waan guddaadha. Ustaaz na galcha maaloo tajettan arsila eenyu arsitti moo eenyu tajettan na galchin ayyee shiitti fuudhi gashti. Gashti ergadhu. Maqaa isaaniitiin meeqa jette? Maqaa kiyyaan meeqa jette? Shiita afuriinan fudhadha shiita gurdaa kan Allahu akbar. Allahu akbar. Kana qawween xiyyiitiin nuti barbaannu kana malee shiita takka shiita lamaan barbaannu abboo mucatti duniyaatti illee akhiratti illee rabbi si haa kabaju. Mi'atti ganda sharafa qabu rabbi si haa dhaa. Ganti sharafa qabu rabbi si haa dhaa. Shiita kana uffachuun hiyyummaan booroo teeti haa qabdu hiyyummaan sirra haa ka'a. Ta'an baabitaa mirga si haa ta'a. Ta'an badhiphatte si haa bal'atu. Izni rabbiitiin wanti ati yaadde mar isiin firee shannaan jette. Firee shan bichaa gurgurinaan jette ati afur jette abboo wallaahi wanni ati yaadde marti si haa ta'a. Wanti ati yaadde marti si haa ta'a. Shiita jette shiin sittiin ol ergadhu. Hayyee keessaan foola waliin deebisa haasaanaa biraallee galche. Habibati shiita kamiin baanta? Shiita xixiqqaa sadde birrii dhibbaa san abbaa lamanaa kenni shiita uffanna darbannoo qabu immoo abbaa lamanaa godhu. Kana malee qawwee asumata ta'anii waan namaa haasayuu maal jechuun barbaada? Shiita kana 700 ka darbannoo kaanii shaarbii qabu lama. Isa lamanaa godhi kaan immoo xiqqaa lamanaa kenni. Okay, afuri. Afran isi adda kaayee dafi ammuma adda kaayee afran isi. In kaayaa faddumaan kaayaa fi. Asiya waan jettee jaartiin firaa asiyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Injira jittu. Wallahi. Ayye qashti nageeffattu ni anin itti aana. Sima erga dubbatte jedhe Umar akkoon qabu. Itti aan. Ayye ustaadi maqaa keessanii lamaniin fudhadha uffata wanni na agarsiistu. Allahu akbar. Akkan hawaasa nu jaallatu qaba. Qabusan doktori na agarsiisame. Maal inni? Jalaabiiba? Jalaabiiba kunooti. Hijaaballee qaba. Anaafis harayaa miti walii doktori ni beeytanii anaafis harayaa miti walii keessanitti barreesseen jira na ergaa isa lama okay WhatsApp-in jira ni sibira yaa isinin jira abbaa kiyya tanaan dura dawaa isin bira gaafadheen ture wal